السلام عليكم جرخين أكم جت نجا فيا بقى نجا عندك تنيادا كوبي كمبيوتر أنا هقول برو الراخي ستي خطاتو كرة حاجة ستي وام برنة كيس تبيني لا يجو سانغولمنا سمريدا تولجا أسوق قرص انتي بنندرتي وري سكنتا قويا نفدا بلجتنيس إن شاء الله يا رب جت تربانتي قويا لام قويا سبتي في على ده ساعة سجل ساعة من صوتا يمكن أمو Central Standard Time ساعة جانين الراجل قبله حاجة ساعة سجلي في ولا كتي نخننا تربانة تقول لما سبتي في على هذا from 9 p.m. to 9:30 Central Standard Time ترتيب أنا كورد دفتني أما اللي أكما مدروه ما تره يوتيوب جبا سنيف كينيا يوتيوب الرا بنتني سكنتا خنا هردفو دنديسني يجو لايك كيف سبسكرايب كرو إندكتينا كاريجا أما كرا سمري أرتي حاسينو. In this lesson, you learned a computer is an electronic device that receives data, input, processes data, stores data, and produces a result, output. Hana jechu mal jechu ga computer ri meesha information adda sirraa qeebale siif jabeessee ol kaa'ee yookiin immoo process godhee information san sii gabaasuu jechu input fi output dha hojiin guddoon input output fi process hojiin guddoon computer hojjetu. Inputin information tokko keessa galfachuudha processing sana immoo information san bifa barbaadetti manipulate gootee computeraan applicationota garaagaraatiin data sana immoo deebiftee output isaa amma result isaa print godhachuu yookiin ammoo save godhachuu computer irratti yookiin ammoo external hard drive irra kaayachuu jechuudha. Kanaga computer includes hardware physical equipment such as wires and circuits and software instructions or programs for controlling the computer kana jechun computer walama hardware fi software da jenne software application wan garagara computer kana irratti hojjechiiftu hardware ammo physical hardware isaati kana harkaan qabachuu dandeessu jenne jechuudha hardware amma fakkeenyaaf desktop kun hardware da hardware jechuun harkaan tuqamuu dandeessu meeshaalee garaa isaa keessa jiru kun hundinuu hardware jennaan. To keep up with the change in computer technology you need to be computer literate, which means that you can use today's computer hardware and software efficiently to enhance your life and the lives of those around you. Amma ga maduro dubbanne kana computer yero amma jiru kana yero information technology keessa jira yero kana keessatti yoo computer tartiibaan hin beekne yooni fi hardware fi software gargar baaftee beekuu hin dandeenye cinqidha ni taabamta. Kanaafuu yoo tartiiba beektee sirri beektee itti fayyadamte immoo ifis gargaarteeti nama sibira jiru ollaa keetillee gargaaruu dandeessaa jechuudha. You interact with the software through its user interface, which allows you to enter and receive information. Kana jechuun software user interface jechuun software tokko ni banta. Fakkeenyaaf amma kan amma ittiin hojjechaa jiru kuni Microsoft PowerPoint jedhaniin. Microsoft PowerPoint kana information keessa naqanneeti bifa slide jijjiirree slide isaa kan ammoo taphachiisaa asirra wal garsiisaadha information wal jijjiirrachaa jirra jechuudha. Bifuma kananga software garagara yooni Mozilla Firefox ta'es Internet Explorer haa ta'u ammallee
yoonii fi Excel itti hojjechuu jiraatu bifa kanaan tartiibaan itti dhimma bahuu dandeessaa jechuudha. Most contemporary software has a graphical user interface or GUI which uses icons and other graphics to accept data and commands. Irra hedduun graphical GUI warri jennuun kuni soft GUI icon achirratti computerarra si jirtu tana jechuudha. Fakkeenyaaf madura akkuma agarsiifnetti kanneen iconiidha jennaan. Warra GUI santu icon kana create godhee nu tolchee asirra nu kaa'e. Nuti immoo kana banannee waan feene ittiin hojjechuu akka dandeenyuufi nu gargaaraa jechuudha. Other software uses a command line interface which require you to type text commands to interact with the computer jenna. Fakkeenyaaf amma wal garsiifnee ture sana madura CMD gootee enter yoo gootee command line interface tu si banamaa jechuudha. Command line interface bugguu banamee ono banamu jira. As keessatti waan feete katabdee fakkeenyaaf amma IP config yoo jenneen information IP address computer kana garsiisaa jecha. Bifa kanaan itti fayyadamuun waa hedduu ittiin dalaguu dandeessa kanaas jechuudha. Kun summary amma summary yookiin ammoo goolabbii chapter kanaati. Chapter kana goolabu jira jechuudha. A computer runs two main type of software: system software and application software. System software is the software that runs a computer and includes the operating system and the utility programs. Kana jechuun maaligaa computerri sistema software lama muummee gurguddoo itti fayyadamaa jechuudha. Lamaanis system software fi application software kan jennu warri system software jennu kun egaa amma akka operating system fi utility programs. Operating system nama Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista, XP kan. Utility programs kan jennu ammoo fakkeenyaaf antivirus fa disk defragmentation, disk utility warreen kan hundaa'u maal jennaarre system utilities jennaan jechuudha. Utility programs jennaan. When this a utility program helps the operating system set up, maintain and protect the computer. Computer okay tartiiba akka eeggachaa ifaariyoomsaadhaa hojjetu gargaaraa jechuudha. An operating system is software that coordinates the resources and the activities on a computer. Operating system jechuun computer kee kana gubbatti akka tartiibaan wanni hojjetamtu hundinuu hojjetamuu dandeessu. Humna computer kanaati jechuudha. Application software is software you use to carry out your work or personal tasks. Warri application software jennuun kuni hojii teetan guyyayyuu ittiin haajaatti qabdu haajaa san kan ittiin bahattu jechuudha. Waanuma raasune irra deebi'u jira kun keessa deebii waan taateef jechuudha. Wanni irra godhaa jiru kuni keessa deebii yookiin ammoo gulaalli isaati jecha. Personal computer operating systems run on personal computers. Mobile operating systems are designed for handheld computers such as tablets and smartphones. Personal computer warri jennuun kun egaa software isaa operating system isaa desktop, laptop kanneen personal computer jenna. Mobile computers warri jennuun ammoo cellphone warra telefoona irratti hojjetu jechuudha. Telefoona iPhone isaa ta'uu Galaxy isaa ta'uu Blackberry isaa ta'uu kanuma fedhe haa ta'u warri jara kana irratti hojjetu. Mobile operating systems jennan. Embedded operating systems warri jennuun ammoo warra akka GPS faarratti hojjetu. Fakkeenyaaf DVD player, CD player faarratti warra hojjetu jechuudha. Server operating systems kan jennuun ammoo serveroota garagaraa kan run godhu kan hojjechiisu sirriitti jechuudha. Single user, single tasking operating systems let only one user perform a single task at one time. Most mobile and embedded operating systems fall into this category. Warri single user jennuun kun egaa yeroo takkatti hujuma takka qofa hojii takkatti tiimte wooma takkatti tiimte sani siif hojjetaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma mobile fi ammallee embedded operating systemin jara kana keessatti hammatamaa jecha. Single user multitasking operating systems let one user run many programs at the same time. Single user multitasking warri jennu nama tokko itti hojjeta ammoo hojiilee garagaraa hedduu multitasking waa hedduu bakka yeroo tokkotti itti hojjechuu dandeessaa yeroo takkatti jecha. Multi-user operating systems such as server operating systems let many users run programs and take advantage of all the computer resources at the same time. Multi-user operating systems warri jennu warri akka serveraa faan yeroo takkatti waa hedduu hojjechuu danda'a. Namni hedduun itti fayyadamuu danda'a. Informationa servera san gubbaa jiru yeroo tokkotti namni hedduun akka itti dhimma bahu nama gargaaraa jecha sanis. The technical tasks an operating system performs include
completing startups, managing memory, processing, input and output, controlling hardware and ending computer sessions. Gaa hojiilee teknikaa kan operating system hojjetu keessaa gariin computer qabsiisuu, memory tartiibaan hojjechiisuu, information ati ittiin fi keessaa baafattu tartiibaan faagasii qabsiisuu, hardware fi software kun jalqabarraa haga dhumatti tartiibatti akka hojjetan gargaaruu jechuudha. The boot process is a series of steps the computer and operating system must complete before you can interact with the operating system. Boot process warra jennuun kun egaa kan dheengadda irraa haasofne tartiiba isaa jechuudha. Computerri qabatirraa eegalee qabachuusaa waliif dhaamu information san baayootti dabarsu, baayoo ammoo gara random access memory dabarsu, random access memory ammoo gara operating system dabarsuudhaan hojii hojjechuu qaban ammoo tartiibaan hobbaafachuu jechuudha. The resources an operating system manages including memory, processing, components, storage, space, and peripheral devices. Kunis gaa warruma amadura irra dubbanne maal jechuudha? Resourceleen operating system itti fayyadamu keessaa RAM, random access memory, storage space jechuun bakka itti informationoota input gootu kana computer keessa neetu kana save itti godhattu fi peripheral devices warri jennuun immoo warra computeratti neene ittiin fayyadamnu kana fakkeenyaaf akka microphone, keyboard, camera, speakerota waan garagaraa kanneen jechuudha. To supplement RAM, operating system take advantage of virtual memory, which is part of a computer's storage space that can work as additional memory. Gaa random access memory tana gargaaruudhaaf akka isin information duraan overload hin taane virtual memory wanni jennuun akka gargaarsatti random access memory kana waliin hojjetti jennee turre. To keep your computer running smoothly, the operating system sets a sequence for processing input and output tasks and uses buffers, which are part of memory or storage where data waits until it can be transferred to a device. Kana jechuun information ati computer keessa galchitu computer kun tartiibatti hojjechuudhaaf garii input fi output kana processiif godheeti bakka buffer jedhanii kanatti information hamma ati keessa gar tokko malatti gootu achi keessa siin eegaa jecha yookiin save godhatta yookiin ammoo external hard drive irra haa jechuu dandeessaa achi information san. To control hardware resources, the operating system communicates with the device driver, a small program that tells the operating system how to interact with the device. Kanaga waan jenne meeshaaleen tolfamu kun hundinuu driver warri manufacturers warri isa kana tolchu driver itti tolche. Driver sun wanni godhu computeraa fi meeshaan tuni laptop waliin haasa'uu akka dandeessuuf gargaaraa jechuudha. Driver san automatically gooti tineetee fi barbaadee information sanni argatee wal computeraa wal haasa'uu eegalaa jecha. Kanuma gaa kuni. A personal operating system needs to know when you finish working with your computer so it can protect itself and other software to keep your information private while you are away. So maal jechuudha gaa computer kana hoggaanii fi itti hojjettee biraa kaate akka information kee kuni privacy isaa siif eegamuu barbaadde computer kee control or delete gootee enter godhuu qabda laaka computer kee gootee biraa sossoo'uu qabdaa jechuudha. Information ni waa hundara important waan ta'eef. Although you select an option to end a session, the operating system takes care of the tasks, which range from shutting down, restarting, signing out, logging off, switching user, and locking the computer. So when you run computer, you can work out computer kana start, restart, start menu power baka Johanna Koliche Rafisu dandeesse sleep jechuudha. Shut down, restart godhuu dandeessaa jechuudha. Laagaa fi switch user ka joos godhuu dandeessaa jechuudha. Bifa saniin jijjiirachuu dandeessa. Gaariigaa barnoonni keenya kutaan 4 yookiin ammoo goolabbiin chaaptara tokko kanumaan raawwate yoo rabbi jee sagantaatti aanuun hamma walitti deebinu nagaan nuuf jiraadhaa jenna. Nageetti. Yo
yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufumarraa fagaadhu yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufumarraa fagaadhu yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufumarraa fagaadhu ya obboleeyyan koo xiqqaadhaa fi guddaa wabiin jireenya fuulduraa barumsaa dhabuun qalbii gaara doomsaay fira lagachisee diinaaf si bobbaasaay fidda gatinaa barnootaa jabeessaa